gooftaan gooftota waaqayyo mootiin mootota jabaan jabdoota akka baay'ina cubbuu keenyaa utuu hin ta'in baay'ina arjummaa isa guddaa sanaatiin bakka kanatti maqaa hangafa ergamoota isa guddicha qulqulluu Gabri'eel akkasumas immoo qulqulluu Qeerqoosiif haadha isaa qulqulleetti Yeluxaa hojii waaqayyoo isa ajaa'ibsiisaa hojii waaqayyoo isa dinqisiisaa sana akka dhageenyi akka ittiin eebbifamnuuf kana sitti walitti nu qabee waaqa abboolii keenyaa isa samiidhaaf lafa kana uumeef galanni haa ta'u. Kabajamoo abbaa keenyaa Malaaka Bisiraat lubaa Mikaa'el Asfa'uu barreessaa mana lubummaa aanaa Boojjii Birmajjee kabajamoo abbaa keenyaa Malaaka Saa'el luba Taqiluu Fufaa itti gaafatamaa koree mana barumsaa Dilbataa aanaa Najjoo kabajamtoota abboota koo luboota kabajamtoota obboloota koo daaqonoota tajaajila hafuuraatiin kan na fakkaattan mara kabajamtoota abboota armoota hundumtunuyyuu ijoolleen haadha keenyaa qulqulleetti giiftii maaramee jaalalleen ergamoota jaalalleen qulqulloota kaadhimamtoota Yerusaalem ishee guyyaa boodaa sana ta'uudhaaf yeekkamsa guyyaa boodaa sana jalaati hangafni ergamoota inni guddichi qulqulluun Gabri'eeliin nu eegaa nu gargaara jechuudhaan isa abdii godhatanii kan asitti walitti qabamtan akka aangoo keessanitti nagaa galata waaqayyoo akkam jirtu. Ameen. Maqaan waaqayyoo uumaa keenyaa, maqaan waaqayyoo fayyisaa keenyaa, maqaan waaqayyoo qoricha keenyaa, maqaa kabajamtuudhaaf ulfaattuu kan taate giiftii keenya durbee maaramee wajjin ergamoota wareegamtoota waa'ee gooftaadhaaf jedhanii lubbuu isaanii warra dabarsanii du'atti laatanii toloota qulqulloota hundumaa wajjin lafa kanaa kaasii hanga teessoo isaa Tsaraa Aariyaamitti ba'a biiftuuti kaasii hanga lixa isheetti kaabaa kaasii hanga kibbaatti uumama isaa 22 fuula duratti yeroo hundumaa kan sodaatameef kan kabajame nuuf haa ta'u. Barreen gaddaa yoona kanaa akkuma keenya har'aa kanaa eebba qulqulluucha Gabri'eel hirmaachuudhaaf namoonni baay'een bakka kana dhufaniiru. Dhugaadhumatti kaan biyyoo ta'anii foon isaaniitiin dachee lafaatti dabalamaniiru. Nun garuu waaqayyo keenya nu jaallatee attummaa daabiloosis nurraa ifatee akka eebba qulqullicha Gabri'eel hirmaannee gara mana keenyaatti galuuf waaqayyo sanuu eeyyame kanaaf galanni isaaf haa ta'u. Baga gammaddan baga ittiin sin ga'e. Dhugaadhumatti galanni kun waaqayyoof ni xiqqaata. Irra deebinee waaqayyo isa kana haa galateeffannu. Qulqulluu Gabri'eel isa guyyaa har'aa qulqulleetti Yeluxaa qulqulluu Qeerqoosiidhaan hojii waaqayyoo isa ajaa'ibsiisaadhaaf mootota fuuldura dhaabbatanii waa'ee waaqayyoo akka dhugaa ba'an isa taasiseedhaaf isaaf isa galateeffannu. Akka eeyyama waaqayyootti amma kan nuti ol wajjin barannu dhuga baatonni kee ajaa'ibsiisoodha. Lubbuun koosee warra siif dhugaa ba'anii lubbuun koosee warra siif mootota fuuldura dhaabbatanii lubbuun koosee warra waa'ee keef jedhanii abiddatti darbatamanii lubbuun koosee warra siif jedhanii waa'ee mootummaa keetii isa bara baraa sanaadhaaf jedhanii hojii gurguddaa warraa hojjetanii utuu mootota hin sodaatin utuu meeshaa waraanaa mootonni itti qaban hin sodaatinii bulluqa danfaa utuu hin sodaatinii warra hojii gaarii akkasii kanaa hojjetanii isaaniin filatte. Faarsaa Daawit 118 cufaa keessatti 119 lakkoofsa 129 ijoo godhannee kan waliin barannu ta'a. Waaqayyo mootiin moototaa jabaan jabdootaa inni ta'ee anaan nama dadhabaa dhaabbatteetti isin immoo bakka isin jirtanitti waaqayyo nu haa barsiisu. Egaa jecha cimaa jecha jabaa kana kan dubbate qulqulluu Daawitidha. Qulqulluun Daawitis dhuga baatonni kee ajaa'ibsiisoodha. Dhuga baatonni kee dinqisiisoodha. Lubbuun koos warra hojii gaarii hojjetanii lubbuun koos warra mootota utuu hin sodaatin waa'ee Kiristoosiidhaaf warra waaqa tolfamaadhaaf hin jilbeenfannu nuti waan darbuudhaaf jilbeenfachuurra isa hin dabarre hanga bara baraatti jiraatuudhaaf jilbeenfachuu nuuf wayya jedhanii warra waa'ee kee dhugaa ba'an isaan kana filattee isaan kana feetee jedhe. Dhugaadhumatti warri gooftaadhaaf dhugaa ba'anii maal hojjetanii isa jedhuudhaaf eger fuula dura xillaatii fuulduratti bal'inaan ilaalla.
amma garuu kitaabni qulqulluun waa'ee isa guyyaa har'aa waa'ee ergamoota maal jedha? Dhuguma gargaarsi ergamoota Waaqayyoo kitaaba qulqulluu irratti barreeffamee jira moo hin jiru jennee kitaaba qulqulluu keessaa iddoo lamaan tokko hiikee isinitti himee erga kana ta'e boodammoo hangamni ergamoota qulqulluun Gabri'eeliin maal irratti muudamee waa'ee muudama qulqulluu Gabri'eelis waliin barannee sallaatii fuulduratti immoo yoo iyyama Waaqayyoo ta'e waa'ee seenaa isa guyyaa irraa waliin baranna. Waaqayyoo cimina isaaf jabina isaa nuuf haa laatu. Gargaarsi hangafa ergamootaa inni guddichi qulqulluu Gabri'eeliin hunda keenya wajjin ta'u. Egaa waa'ee ergamoota Waaqayyoo Aksimaaros gaafa dubbatu ergamooti Waaqayyoo kana yookaan sana jedhanii ibsuun hin danda'amu. Ergamooti Waaqayyoo ergamoota ifaa waan ta'aniif ifa waaqummaa Waaqayyooti waan uumamaniidhaaf utuu arjummaa Waaqayyoo isaaniidhaan daangessuudhaaf baatteetti ta'e'oo addunyaa kanaan galeebsuu ijaatti yeroo namoonni cubbuu hojjetanii ni barbadeessu addunyaa kana ni balleessu jedhee matsaafa Aksimaaros irratti kan barreeffamee jiru waa'een ergamoota dubbatamee yookaan baratamee dhumuu hin danda'u. Kanaadhaaf iyyuu kitaaba qulqulluu irratti gargaarsa ergamoota eenyuun fa'aa akka isaan gargaaran dhoksaa dubbii sanaa hiiknee akka waliin barannuuf Waaqayyo ammas hunduma keenyaa wajjin haa ta'u. Lammaffaa matsaafa moototaa boqonnaa 6 lakkoofsa 8 gubbaa irratti bara raajaa Waaqayyoo kan ta'e Elsaa'i ture keessaa loltoonni warra Sooriyaadhaa Yerusaalemiidhaan balleessuudhaaf Yerusaalemiidhaan manni qulqullummaan achi keessa jiru akka isheen gubattuuf luboonni akka isaan ajjeefamaniif dhiigni kiristiyaanotaa akka inni dhangala'uudhaaf mootii warra Sooriyaa gaafa inni labsii baasu raajaa Waaqayyoo kan ta'e immoo Elsaa'i namni jedhamu hafuura qulqulluutiin waan isaan mari'atanii mootiin Sooriyaadhaa loltoota isaa ajajaa waraana isaa walitti qabee gaafa isaan hin mariisisu hafuura qulqulluutiin raajaa Waaqayyoo kan ta'e Elsaa'i argee mootii biyya Israa'eliidhaan bulchuudhaan ilaa biyya keenya balleessuudhaaf loltoonni warra Sooriyaadhaa qophaa'anii jiruuti ati immoo akka isaan asitti hin dhiyaannee fi loltoota kee itti ergiitii daangaa itti cufi jennaan yommuu kana mootiin Sooriyaan iccitiin kun Yerusaalem Israa'el keessatti gaafa isheen dhagaamtu baay'ee gaddee baay'ee aaree isin keessaati iccitii koo bakkee kan baase eenyudha jedhee gaafa ni loltoota isaa walitti qabee dubbatu iccitii koo kan bakkee baase yaa mootii iccitii kee nu miti nama Elsaa'i nama jedhamu Israa'el keessa kan jiraatu raajaa cimaa kan ta'e Eliyaas irraa kan barate hojii gurguddaa kan hojjetu nama akkasiitu jira isa yoo balleessite malee isa yoo ajjeefte malee Yerusaalemiidhaan nattee weerartee Yerusaalemiidhaan balleessuu hin dandeessu jedhee dubbate. Akkuma jedhes loltoota ciccimoo loltoota humna qaban loltoota hamma kanaaf hamma sana hin jedhamne isaaniidhaan itti ergee raajaa Waaqayyoo kan ta'e Elsaa'iidhaan akka isaan balleessaniif dhufe. Yommuu kana dubbiin ijoo keenyaa waa'ee raajicha Elsaa'i utuu hin ta'in waa'ee gargaarsa ergamoota Waaqayyooti. Yommuu kana hojjetaan Elsaa'i duukaa jiru immoo yaa nama Waaqayyoo kunoo loltoonni Sooriyaadhaan nu balleessuudhaaf yaani dhufaniiru kottu ni deemnaa hoo jedhee waa baay'ee gaafa itti dubbatu warra isaanii wajjin jiran caalaa warra nu wajjin jirantu caala jedhe galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaadhaaf qulqulluun Daawit cubbamootii baay'eedha jettee baay'ina cubbamootaa ilaaltee hojii warri cubbamootaa isaan hojjetanii hin hojjetin namni Waaqayyo yoo muraasa ta'eyyuu hojii gaarii hojjechuudhaaf xiqqaa sitti hin fakkaate Waaqayyo fuulduratti guddaadha jedhamee caafamee kan jiruuf kanaaf jechaadha. Yommuu kana Elsaa'i ergamooti Waaqayyo gareen ergamootaa hangafa ergamootaa isa guddicha qulqulluu Mikaa'eel gartuun qulqulluu Gabri'eel qulqulluun Rufaa'eel seefii isaanii qabatanii billaa isaanii qabatanii gaafa isaan dhaabbatan argee ilaa kunuuti ilaalin jennaan lapheensaa akka raajaa Waaqayyoo kan ta'e Elsaa'i guutuu waan hin taaneef arguu dadhabe. Yommuu kana yaa Waaqayyoo
hojjetaa koo kanaadhaafi ija isaaf ibsi gaafannetti hin jedhu. Ija isaa gaafannee ku ergamoota Waaqayyoo kumaatama ta'anii fuuldura isaanii duuba isaanii bitaaf mirga isaanii gaafa dhaabbatan arge galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yommuu kana yaa Waaqayyoo namoonni kun akka isaan nu balleessineefi namooti kun akka isaan lubbuu keenya balleessineefi ija isaanii jaamsi jennaan raajaa Waaqayyoo kan ta'e Elsee yommuu akkas jedhee kadhatu ergamooti Waaqayyoo tokko tokko isaanii rukutanii jaamsanii. Kanaadhaaf iyyuu gargaarsi ergamoota lammaffaa Matsaafa Moototaa irratti abbootiin keenya kan barreessan kana yommuu ta'u karaa adda biraa Matsaafa Raajii Isaayyaas boqonnaa 37 lakkoofsa 1 kaasnee hanga 36 yoo ilaalle yeroo Hisqiyaas ture keessaa loltoonni warra Asoor namni jedhamanii gaafa isaanii Hisqiyaasiidhaan balleessuudhaaf biyya isaa balleessuudhaaf mana qulqullummaa balleessuudhaaf kiristaanota ajjeesuudhaaf gaafa isaan karoorfatanii ergamaan Waaqayyoo halkan tokkichatti dhufee nama 185,000 xaph godhee badduu baase galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf iyyuu ergamooti Waaqayyoo warra isaanitti dhiyaatanitti itti dhiyaatu. Gaafa isin ergamaa Waaqayyootti dhiyaattan ergamooti Waaqayyoo guyyaa rakkinaa guyyaa gaafa dhiphinaa guyyaa gaafa ari'atamuu namatti dhiyaatu jechaadha. Kanaaf mitiirri gooftaa Yesuus Kiristoos isin natti dhiyaadhaa. Yommuu isin natti dhiyaattan isinittan dhiyaadhaa. Daabiloos irraa fagaadhaa. Yommuu isin isarraa fagaattan immoo inni isin irraatii fagaata jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan dubbate kanaaf jechaadha. Kanaaf iyyuu ergamooti Waaqayyoo warra isaanitti dhiyaatan warra isaanii wajjin ta'anii wajjin ni gargaaru jechaadha. Karaa adda biraa ergamaa Waaqayyoo kan ta'e qulqulluun Gabri'eeliin ajaa'iban hojjetinni sadaffaan biyya Sodomiidhaaf Gamoraa gaafa isaan cubbuu hojjetanii gaafa isaan badiisa hojjetanii Waaqayyoon gaddisiisanii ibiddatti qabsiisee gubee kan balleesse ergamoota warra nama lamaan jedhaman sana keessaa tokko kan ta'e hangafa ergamoota isa guddicha qulqulluu Gabri'eel lammaffaa irratti kan muudame isaadha jechaadha. Warra cubbuu hojjetanis ergamaan kun ni balleessa jechaadha. Karaa adda biraa ergamaan kun gargaarsi ergamaa kanaa yoo ilaalle hojii duukaa buutotaa boqonnaa 12 gubbaa irratti gaafa qulqulluu Phexroosiidhaan mana adabaatti mootichi Heroodis mana adabaatti isaaniidhaan galchu ergamoota warra qulqulluu Phexroosiidhaan mana adabaa keessaa baasee keessaa tokko kan ta'e qulqulluu Gabri'eelidha jechaadha. Karaa adda biraa mul'ata boqonnaa 8 lakkoofsa 1 hanga 4tti kadhannaa dhala namaa gara fuula Waaqayyootti kan ol baasu kadhannaa mucaa namaadha. Warra yaadannoo isaa taasisanii warra isatti dhiyaatanii warra maqaa isaa waamanii warra dirsan isaa dubbisanii warra sikirii maqaa isaatiin sakkaranii iddoo callaatiin isaa jirutti aarsaa mana Waaqayyoodhaaf warra dhiyeessanii ergamaan kun kadhannaa isaanii fuudhee teessoo Waaqayyootti ol baasa. Waa'een isa kanaa dhoksaa mul'ata Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 1 hanga 4dhaaf hiikoo andamtaa mul'ata boqonnaa 8 lakkoofsa 1 hanga 4 irratti barreeffamee jira jechaadha. Kanaaf egaa seenaan ergamaa kanaa kitaaba qulqulluu irratti iddoo baay'ee irratti barreeffamee jira. Amma garuu waa'ee seenaa qulqulluu Gabri'eel macaafni qulqulluun maal jedha? Gargaarsi ergamaa kanaadha maal kan jedhuu fi maal irratti immoo muudame kan jedhamu hiikeen isinitti himuuf yaala. Waaqayyoon dhuma keenyaa wajjin ta'u. Gabri'eel jechuun hiikuun maqaan isaa Waaqayyoon nama ta'ee namni immoo Waaqa ta'e jechuudha. Hiikuun maqaa kanaa qulqullicha Gabri'eeliidhaaf maal laatameewu isa jedhuudhaaf akka fayyisaan addunyaa samiirraa bu'ee Gifti Maariyaam irraa dhalatee Yordaanositti cufamee qaraanii irrattis fannifamee du'as mo'ee galataan gara samiitti akka nolbu kan dubbate keessaa ergamaa isa guddicha qulqulluu Gabri'eelidha. Kanaaf iyyuu Gabri'eel jechuun Waaqayyo nama ta'ee namni immoo Waaqa ta'e jechaadha. Isa qulqulluun Yohaannis mul'ata boqonnaa 1 lakkoofsa 1 gubbaa irratti jalqaba sagaleetu ture sagaleen sunis immoo Waaqayyo bukkee ture sagalichis Waaqayyo ture jedhe. Dhoksaan dubbii sagalee sanaa maal kan jedhamu nuuf haa ta'u. Garuu waa'ee qulqulluu Gabri'eel
waa'een seenaa hangafa ergamoota qulqulluu Gabri'eelii kitaaba qulqulluu 66 irratti amma gaafa nuti addana dhumnu amma nuti gaafa radda maqaa qulqulluu Gabri'eeliin waggaa waggaadhaan adoolessa gaafa 19dhaaf mudde 19 waa'ee qulqulluu Gabri'eeliidhaaf asitti kan dhiyaannu ayyaana isaa kan caalaatti caalchisnee dinqiin hojjete ajaa'iban hojjeteedhaaf eebba argachuudhaaf gaafa dhumnu namoota waa'ee dubbii kanaan beekneef waan salphaatti fakkaachuu danda'a. Isaan kun kitaaba qulqulluu dubbisuudhaaf akkasuma immoo handamtaa kitaaba qulqulluu yoo dubbisan malee hubachuu hin danda'an. Walumaa galatti garuu dubbii kitaaba qulqulluu yoo Waaqayyo namaaf ibsi malee ogummaa qabaniidhaan beekumsa addunyaa kanaadhaan namaaf ifuu hin danda'u jechaadha. Kanaaf iyyuu waa'een ergamaa qulqulluu Gabri'eel kitaaba qulqulluu 66 irratti seera uumamaatii kaasee hanga mul'ata Yohaannisitti Gabri'eel kan jedhu si 4 barreeffamee jira. Innis tokko macaafa raajii Daani'eel boqonnaa 8 lakkoofsa 16 gubbaa irratti barreeffamee jira. Karaa adda biraa immoo macaafa raajii Daani'eel boqonnaa 8 lakkoofsa 21 gubbaa irratti barreeffamee jira. Macaafa raajii Daani'eel boqonnaa 8 lakkoofsa 21 sun waan ajaa'ibsiisaadha. Maaliif jennaani qulqulluun Gabri'eeliin samiirraa barrisee gara koo dhufe gaafa inni gara koo dhufus hin nayin sodaatin naan jedhee na qaqqabe. Ol ka'ii dhaabbadhu naan jedhee si akka dhaabbadhu na taasise. Gaafan fuuldura isaatti jilbeenfadhee maqaa isaa waammadhu gaafan isa kabajadhu innoo an Gabri'eelidha naan jedhe. Gaafa kana inni sin sodaatin an Waaqayyo biraati ogummaadhaaf hubannoon si laachuu dhufe ogummaan si kennuu dhufe jedhe dubbate. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf iyyuu qulqulluun Gabri'eel warra ogummaa dhabaniidhaaf warra beekumsa dhabaniidhaaf ogummaa kan laatudha. Isinis barnoota keessan keessatti hojii keessan keessatti jireenya keessan keessatti jireenya hafuuraa keessatti ogummaa kan dhabdan ogummaan kan sin rakkisu yoo jiraate qulqulluu Gabri'eelitti maddaa karaa Daani'eeliif ogummaa laate isiniif laata. Gaafatti dhiyaattan immoo amantiidhaan ni hadha. Waaqayyoodhaan kennu jechuudhaan shakkiidhaan mamiidhaan hin kadhatinaa. Warri shakkaa deemanii warri mamaa deemanii isaan kadhannaan isaaniif hin dhaga'amu. Isaan akka jajjaba qilleensi asiif achi raasuuti kadhannaan isaanii hin dhaga'amu jedhe Yaaqoob 1:6 gubbaa irratti. Kanaafuu qulqulluu Gabri'eelidhaan ogummaadhaaf hubannoo naaf kenni jedhaa kadhadhaa. Karaa adda biraa kitaaba qulqulluu kakuu haaraa keessaa immoo waa'een hangafa ergamootaa qulqulluu Gabri'eelidhaa. Qulqulluun Luqaas immoo boqonnaa 1 lakkoofsa 19 fi boqonnaa 1 lakkoofsa 26 gubbaa irratti barreessee jira. Waa'ee isa kanaa waa'ee lubicha Sakkaariyaas waa'ee qulqulluu Yohaannis cuuphaa akkaataa inni itti dubbate maal akka inni jedhee hiikoo wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 19 hiikoo wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irraa dubbisa. Haa ta'u egaa kitaaba keenya isa dhugaadhaaf isa sirrii manni kiristaanaa keenya tawaahidoo ortodoksiin seenaa amantii waggaa 3,014 kan qabdu kitaaba ishee isa dhugaaf isa sirrii kitaaba Fiita Nigisti jedhu buufata 4 lakkoofsa 3 gubbaa irratti kitaaba inni sirriidhaaf inni dhugaan 81 jedhamee achirratti barreeffamee kan jiru kitaaba keenya isa dhugaa irratti waa'een qulqulluu Gabri'eelidha. Si'a 10 ol barreeffamee jira. Kanaadhaaf iyyuu qulqulluu Gabri'eelii nuti maqaa isaa gaafa waamnu ergamoota Waaqayyoo gaafa nuti isaaniidhaan kabajannu waan kitaaba qulqulluu irratti hin jirre otoo hin ta'in waan kitaaba qulqulluu irratti jiru sana abbootiin hafuura qulqulluutiin barreessanii ka'an sana achirraa fuunee ergamoota Waaqayyoo kabajanna jechaadha. Kanaaf egaa qulqulluun Gabri'eel kun macaafa Henook boqonnaa 3 lakkoofsa 11 gubbaa irratti immoo warra cubbuu hojjetanii warra ejjanii
warra hojii gibraa Soodom hojjetanii akka isaaniidhaan balleessu seefii baatuudhaan masqalii isaatiin akka isaaniidhaan rukutuudhaaf achi gubbaarratti barreeffamee jira. Maaliif irree seera uumamaa boqonnaa 19 gubbaarratti akkasii dubbachaa turre warra Sodoomiidhaaf Gamoraa kan balleesse sababa ejjaadhaaf kan isaan badan hojii xuraa'ummaadhaaf kan hojjetan badiisi kan isaanitti dhufe qulqulluun Gabrieliin warra isaaniin balleesse keessaa tokkodha. Kanaaf namoonni waa'ee qulqulluu Gabrielii seenaan isaa warri beekanii harrayyuu Israa'el irraa, Yerusaalem irraa, Gibs irraa, Anxooqiyaa irraa, Armaaniyaa irraa, Indirraa yaanii gara Itoophiyaa gara qullubbii Gabrielii kan isaan deeman ajaa'iba kana yaadachuuf jechaadha. Karaa adda biraagaa hinga'a qulqulluun Gabrieliin ga'een hojii isaatii maali? Maalirrattis immoo muudame kan jedhamu kitaaba qulqulluu keessaa iddoo lamaan tokko hiikeetan isinitti himuuf yaala. Qulqulluun Gabrieliin inni jalqabaa Waaqayyo muudamanni isaaf laatee gaafuma dilbataa ergamoota hundumaa gaafa uume keessaa ergamaa qulqulluu Gabrieliidhaaf muudamanni laatee misraachoo akkanii dhala namaatti himuuf warra dhala dhabaniif akkanii Waaqayyo dhala isaaniidhaaf laatuudhaaf warra abdii dhabaniif Waaqayyo abdii akka ta'uudhaaf warra biyya isaanii gadhiisanii biyyarraa godaananii biyya isaaniitti akka isaan deebi'aniif Waaqayyo isaan biraa Waaqayyo isaan cinaa Waaqayyo isaan bukkee akka inni dhaabbatu akka isaan hin gargaaruuf Waaqayyo ergamaa misraachoo himu godhe isa muude. Waa'ee isa kanaa Addaam gaafa inni gannataatii ari'atamee ergamooti Waaqayyo iddoo Dabra Qidduus jedhamutti gaafa isaan geessanii Addaam gaafa inni waggaa 100 guutuu bu'u ergamaan qulqulluun Gabrieliin misraachoo Waaqayyo biraa fidee dhiisii hin bu'inii dhiisii hin gaddinii Waaqayyo kadhannaa keessiif dhaga'eeroo akkuma ati cubbuu hojjettee gannata keessaa baate Waaqayyo moo dhiifama sii gochuudhaaf waggaa 5,500 booda dhufee giiftii maaramiirraa ni dhalata. Gaafa dhalatu moo Yordaanositti cuufamee qaraanii irratti fannifamee hojii daabiloos hojjete hundumaa aangoo waaqummaa isaatiin barbadeessee gara jireenyaatti deebisa jedhee misraachoo abbaa keenya Addaamiif haadha keenya Hewaanitti kan hime ergamaa qulqulluu Gabrielidha. Kanaadhaaf ergamaa misraachoo jennee kan nuti waamnu kanaaf jechaadha. Karaa adda biraa qulqulluun Gabrieliin giiftii keenya maaramiitti lubicha Sakkaariyaasitti maanu'ee fi haadha warraasaa kan taate Matsaafa Abboota Murtii boqonnaa 13 gubbaarratti barreeffamee kan jiru misraachoo kan inni itti hime qulqulluu Gabrielidha. Kanaaf iyyuu ergamaan qulqulluu Gabrieliin misraachoo kan himu jechaadha. Isinis warri dhala dhabdan, isinis warri haalli jireenya addunyaa kan isin rakkisu jireenya keenyatu furmaata argachuu didee halkaniif guyyaani boonyaa ni gaddina kan jettan yoo jiraattan gara qulqulluu Gabrielitti dhiyaadhaa. Yaa qulqulluu Gabriel Anaaniyaa Azaariyaa Misaa'eliidhaan abidda boba'aa akka oolchitee Addaamii Hewaanin akka gammachiistee maanu'ee haadha warraasaa akka gammachiistee Elisaabeetiif lubicha Sakkaariyaasiin akka gammachiistee haadha keenya qulqulleetti maaramii akka gammachiistee warra dhala dhaban abbootii keenya harmootii keenya kan gammachiiste waliinis nu gammachiisi jedhaa kadhadhaa. Waaqayyo warra isaan itti dhiyaatan itti dhiyaata waan ta'eef jechaadha. Karaa adda biraa qulqulluu Gabrieliin sooraa kakuu haaraati. Sooraa kakuu haaraa maaf jedhame isa jedhuudhaaf immoo biddeen jireenyaa deessee kan nuuf laattee giiftii keenya durbee maaramii abiddi waaqummaa garaa ishee keessa kan bulee jabaan jabdootaa mootii moototaa kan ta'e gadameessa ishee kan hin gubne chaappaa durbummaa ishee utuu hin jijjiirin ishee irraa kan dhalatee giiftii keenya maaramii waan isheen fayyisaa addunyaa deesseef waan isheen mucaa ishee fayyisaa addunyaa gaafa isheen deessu mucaan ishee immoo nyaata jireenyaa waan nuuf ta'eef warra jireenya dhabanii warra ari'atamuu irraa gara jireenyaatti warra badan gara jiraattotaatti kan taasise waan dinqii kana hojjeteef
waan ajaa'iba kana hojjeteef ajaa'iba kana qulqulluun Gabri'eel waan himeef sooraa kakuu haaraa jedhamee maqaan kun isaaf laatame. Kanaaf iyyuu qulqulluu Gabri'eeliin sooraa kakuu haaraa jedhamee yaadatama. Karaa adda biraa qulqulluun Gabri'eeliin kadhannaa dhala namaa teessoo Sillaaseetti kan ol baasu warra maqaa isaa waammatanii warra maqaa isaatiin isatti dhiyaatan kadhannaa isaanii fuula Waaqayyootti kan ol dhiyeessudha. Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 10, mul'ata Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 3 hanga 5 jechaadha. Karaa adda biraa ogummaa kan dhala namaaf laatudha. Akkuma kanas qulqulluun Gabri'eeliin erga kana jennee booda isa xumuraa irratti muudamni hangafa ergamootaa qulqulluu Gabri'eeliin lammaffaan jannata kan eegudha. Maal akkamittiin jannata eega jechuu dandeessu? Seera uumaa boqonnaa 3 gubbaa irratti kirubeel akka isaan seefii isaanii qabatanii dhaabbatanii balbala jannataa karaa ba'a biiftuu akka isaan eegan achirratti barreeffamee jira. Garuu achirratti barreeffamu malee dura bu'aa warra kirubeel kan ta'e garee warra kirubeel keessaa Aksimaaroos kan barreesse qulqulluu Gabri'eeliin isa tokkodha. Namoonni gaafa dhaqanii jannataa dhaalanii hojii gaarii hojjetanii qalbii isaanii warri jijjiirratan hangafa ergamootaa qulqulluu Gabri'eel Iyyoon Raamaa Ereer qofa irratti tun ta'een qulqulluu Gabri'eelii jannata irratti sini argu jechaadha. Baarri jannataa irratti garee kirubeel keessaa tokko waan ta'eef jechaadha. Dura bu'aa warra kirubeel kan ta'es qulqulluu Gabri'eelidha. Akkuma qulqulluu Mikaa'eliin dura bu'aa warra Suraafeel ta'e jechaadha. Kanaafis qulqulluun Gabri'eel eegaa jannata kan eegu karaa ba'a biiftuu jechaadha. Sababiin isaa immoo garee warra kirubeel waan hoogganuuf jechaadha. Kanaaf egaa kitaabni qulqulluun keenyi kana irratti akka inni muudamee dhugaa kan nuuf ba'udha. Haa ta'u erga kana ta'ee booda qulqulluu Gabri'eeliin maal hojjete guyyaa har'aa kan jedhamu immoo amma jalqabee tsallaata irratti immoo isiniif xumuraa. Waaqayyoon dhageenyaa wajjin haa ta'u. Egaa guyyaan har'aa kan itti yaadatamu waan gurguddaa sadiifidha. Innis tokko guyyaa itti nama biyya Room kan ta'e gooticha amantii kan ta'e bara Giraanyi Ahimadi mana qulqullummaa akka biyya Itoophiyaatti gubee barbadeesse keessa kiristaanota baay'ee ajjeese keessa manni qulqullummaan isaallee kan hin gubatin hafe goota amantii kan ta'e waa'ee qulqulluu Qeerqoosiif waa'ee qulqulleetti Iyyeluuxaatu yaadatama. Achumaan itti aansee waa'ee gargaarsaa ergamaa Waaqayyoo qulqulluu Gabri'eelitu yaadatama. Inni sadaffaan immoo karaa ergamaa qulqulluu Gabri'eelis karaa qulqulluu Qeerqoosiidhaaf qulqulluu Iyyeluuxaas ergamaa Waaqayyoo qulqulluun Gabri'eel irra bulee Waaqayyoo hojii gurguddaa kan inni hojjete waa'ee hojii Waaqayyoo isa dinqisaa kanatu yaadatama. Kanaaf iyyuu tsallaatiin qulqulluun Gabri'eeliin waggaa waggaatti adoolessa gaafa 19 maaf ba'a kan jedhamu seenaa isaa amma jalqabee eegalan xumura. Qulqulluun Qeerqoos namni jedhamu abbaa isaa Qosmos nama jedhamurraa Room jechaan immoo Itaalii yookaan Xaaliyaanii kan taate achi keessaa immoo iddoo Angaabeen jedhamutti nama dhalateedha. Mucaan kun gaafuma dhalatee goota amantii nama Waaqayyoon sodaatutu dhalate. Mee waa tokkoon isin gaafadha. Ijoolleen keessan abboo tokko harmoo tokko Waaqayyoon ni sodaatti? Mana Waaqayyoon ni sodaatti? Mucaan kun Waaqayyoon sodaachuun kan inni itti ka'e umurii waggaa 3 utuu guutii waggaa 3 gaditti Waaqayyoon sodaachuutti ka'e. Inni hundi gurguddaan isin immoo dargaggoonni Waaqayyoon ni sodaattu. Gaafa qormaanii tokko isinitti dhufu kun tarii Waaqayyo qoree na ilaaluudhaaf Waaqayyo ammamin rakkan jiru na ilaaluudhaaf jedhe jettanii waa'ee amantii keessanii isiniidhaaf galtee waa'ee dubbii amantii keessanii hubattanii dhuguma Waaqayyoon ni sodaattu.
Waaqayyoon sodaachuun arraba duwwaa miti. Waaqayyoon sodaachuun laphee qofaanis miti. Akkuma lapheedhaan sodaatan hojii gaariidhaanis Waaqayyoon sodaachuu Waaqayyoon adeekama jechuudhaan ta'a. Bara mucaan kun itti dhalate, bara itti manni qulqullummaa isin argitan kun labsiin ba'ee manni Waaqayyoo haa cufamu, manni Waaqa tolfamaa, manni daabiloos keessatti kabajamu, mana seexanaadhaaf aarsaan itti dhiyaatu, manni akkasii haa banamu bara jedhamu, kiristiyaana kan ta'e kamiyyuu haa ajjeefamu, luba kan ta'e kamiyyuu haa ajjeefamu, daaqonii kan ta'e kamiyyuu haa ajjeefamu, maqaa Waaqayyoo isa jiraataa alfaa omeegaa isa ta'e namni dha'u kamiyyuu haa ajjeefamu bara jedhamu sana keessa, bara sana keessa mucaan kun dhalate. Yommuu kana godaansi akka malee, badiisi akka malee isaan irratti ta'e, waa'ee amantiidhaaf ari'atamuun borus akka inni jiru beekaa. Akkuma irra walitti qabamnee jirru kana guyyaa isa xumuraa ilmi badiisaa warri 666 addunyaa kana dhuunfatan keessa ijoolleen Googiif Maagog jechaan immoo uumama barbadeessitu jechuu kan ta'an bara isaan kaanii addunyaa kana fudhatanii mana qulqullummaa gubanii kiristiyaanota ajjeesan bara akkasiis dhufuuf jira. Kun garuu jaallannes jibbines ta'uu dirqama. Maaliif jennaan kun ta'e malee biyya lafaa kun hin darbitu waan ta'eef. Yommuu kana bara akkasii keessa mucaan kun dhalatee qulqulleetti Yeluxaa namni jedhamtu mucaa ishee waggaa 3 roomiidhaan gadhiistee, room jechaan immoo barattooti gooftaa keenyaa kan keessatti dhiigni isaanii baay'ee dhangala'ee bara mooticha Neeroon Qeesar keessa manni qulqullummaa baay'een gubatee keessumaa keessatti qulqulluun Phaawulos qulqulluu Phexros hojii ammeenyaa akka malee kan isaan irratti raawwatan adoolessa gaafa 5 kan keessatti ajjeesanii dhiiga kiristiyaanotaa baay'een kan keessatti dhangala'e jechaadha. Yommuu kana